Seenaan kenna kan har'aa kun immoo seenaa maatii tokko keessatti raawwatame, yaani yakki raawwatamellee maatii kana keessatti raawwatamedha. Yakka kana kan raawwate ammoo haadha jechuudha. Laakiin akkamitti haati yakki kana raawwatte seenaa kana irratti arguudhaaf deemna jechuudha. Tayyib seenaa kana erga dhageeffatte booda yaada kee barbaada dhuma irratti, liannu yaanni keellee anaaf yaani seenaa kana yumkin yaa waan inni seenaa tana irraa hin hubanne na hubachiisuu danda'a, yaada keellee jijjiiruu danda'a. Liannu ani haati tun homaa yakka kana hin raawwanne jedhee yaada akka seenaa tana dubbisetti jechuudha. Kanaafuu haga dhumaatitti na faana turiiti, san booda yaada kee komantii jalatti barreessi, na faana turi. Amanda namtichi jedhamtu wahiitu jira. Amandaan tun ammoo jaarsa hin qabdu, ijoollee lama qabdi. Ijoolleen lamaanuu ammoo abbaa garagara irraa dhalatan. Magaalaa Florida keessa jiraatti jechuudha. Magaalaan isii keessa jiraattu tun magaalaa ragaa jettee wakabaan baay'een hin jiru jechuudha. Magaalaa tana keessatti ijoollee lamaan qabdi. Tokko intalli durbaa umriin isii waggaa 7, mucaan ammoo waggaa 6 abbaa garagara irraa argatte jechuudha. Maqaan mucattii Adriyaanaa jedhamti. Maqaan mucaa ammoo Eejii jedhama. Haati isaanii tun bara 2007 umriin isii waggaa 27 ture. Mucattiin ragaata jette, amalli isii ragaa ka jedhe. Mucaan ammoo baay'ee bareeda, namatti tola, amala gaarii qaba mucaan isii kun jechuudha. Tayyib haadha isaanii waliin jiraatanii, haati isaanii tun ammoo manatti illee dhiiftee dalagaa ooltee wayita galtuutu jira. Akaakayyuun ijoollee tanaa ammoo haadha isaanii tana baay'ee hin jaalatu, li'annu ijoollee daddarbiti jedhee waan yaaduuf jechuudha. Ijoollee daddarbiti jedhee waan yaaduuf haadha tana hin jibba. Tayyib bara 2007 kana keessatti jiruun Amandaa tun akka ajaa'ibaatitti jijjiirame. Almuhim ji'a Augustii keessa hin oo'a, yeroon sanitti oo'atu jira. Haati waan ijoolleen itti daayitu waan wahii guddaa isaa bittee galte, yaani akka baharaa afuufanii booda zuura bishaan itti waraabanii xiqqoo kaffi jedha bittee galte. Ijoolleen tun wayita mara keessatti taphattee keessatti daayitii jette. Almuhim gaaf tokko haati ammoo hojiin isiin hojjettu mana manguddoo itti kunuunsan dalayde, bakkitee manguddoolee itti kunuunsan dalayde. Almuhim gaaf tokko hojii isiitii galtee san booda ijoolleedhaan akkana jetteen, har'a suuqii deemnee daftaraa fi wantoota mana barumsaatiif isin barbaachisu binnaa, kanaafuu qophaahaa jetteen ijoollee isii lamaan tanneeniin jechuudha. Ijoolleedhaan yaa meeshaa barumsaaf isin barbaachisu bitattanii kanaafuu qophaa'aa jetteen, laakiin osoo hin bahin dura kifilii keessan qulqulleessaa jetteen. Ijoolleen taphachuu barbaanna, daakuu barbaanna bishaan keessa seennee jiraniin, la daakuun hin ta'u jetteen. Tayyib ala baanee taphachuu barbaanna jetteen ijoolleen jechuudha. Tayyib taphadhaa jetteen haati mana keessa waa shashaagaluu jalqabde. Ijoolleen alaa taphatti, haati mana keessaa waa hojjetti, silkiidhaan haasaa jechuudha. Silkiidhaan haasaa mana keessa deddeemti. Tayyib osuma silkiidhaan haasaa mana keessa deddeemtee waa daddalaydu mana keessaa ijeen mucaa isii kun alaa fiigaa dhufee akkana jedheen, umma Adriyaanaan bishaan keessa seentee jirti, bishaan itti daakan kana jechuu haati bitte kana keessa seentee jirti jedhee haadha isaatitti hime. Haati Adriyaanaan seenuu hin dandeettuun beekti, li'annu ol dheerata, qumatii isiitii ol seenuu hin dandeettu jettee beekti. Haati deem jetteeni san booda silkima ofii haasa'uu itti fufte. Haati wanni akkas jetteef maslaalii malee ijoolleen koruu hin dandeettu waan san keessa. Kanaafuu isin maslaalii kana fuutee bakka biraa fiddee waan jettu, maslaaliin kun yoo hin jiraatin ijoolleen tun keessa seenuu hin dandeettu jettee beekti isin. Almuhim mucaan akkana jedheenii gadi ba'e. San booda haati silkii kanaan haasaa dingata maskootii bira dhufte. Yeroo maskootii bira dhufte maal agartee, mucaa isii wayita waan akka xarapheessaa wahii irra dhaabatee obboleettii ofii bishaan keessaa harkisu agarte. Yeroo kana silkii darbitee fiigaa dhayite wayita dhaytu mucattiin isii qaataa bishaan dhuyde, fuulli isii kun jijjiiramee bulee deebi'ee garaan gadi garagaltee bishaan kana irra deemaa jirti. Yaani
keessatti jettee jirti. San booda daftee mucattii tana achi keessaa baastee lafa keettee san booda poolisitti bilbilte. Bilbila isiin bilbilte poolisootatti kunno amma dhageeffadhaa. San booda walitti deebina. I need an ambulance. What's wrong, ma'am? My daughter fell in the pool and she's not breathing. And she's not breathing. How old is she? She's 7 years old. All right, hang on just a second, ma'am. Oh, God. Her lips are purple. What do? Water's just coming out of her nose. Poolisoonni erga bilbila isii kana dhagahan yeruma san dhufan. Erga dhufan booda ammoo baasanii yaani mucattii isii tana wantoota barbaachisu yaani onnee isii kana tuttuqanii maali yaani wantoota barbaachisu godhanii san booda hafuurri mucattii tana itti deebi'e baay'ee sisii ture hafuurri isii wayituma san helikooppitariidhaan fuudhanii hospitaala fidanii laakiin baay'ee hafuurri isii yaani du'aa waan ta'eef hospitaala erga geette booda mucattiin Adriyaanaa jedhamtu tun hospitaalatti duute jechuudha. Asirraa jalqaba dubbiin. Asirraa jalqaba. Mucattiin kaduute doktoroonni ilaalanii san booda khalaas ishiin bishaantu fudhateeni sababa bishaan keessa seenteen duute jedhanii bishaaniin fudhatamtee duute jedhanii galmeessan. Laakiin waan kana booda ta'eetu nama ajaa'ibsiisaa namallee tenshinii keessa galcha. Maalinni wajjin nafa. Inni adda ta'ee argame maali yoo ka jettan taate sa'a tokko booda jechuudha. Erga mucattiin tun duutee poolisoonni illee bishaan sababa bishaan baay'ee dhugdeen duutee erga jedhanii galmeessan booda sa'a tokko booda namtichi wahii bilbilee akkana jedhe. Mucaan xiqqaan waan dubbachuu barbaadu wahiitu jira waan arge wahiitu jira jedhe. Tayyib fidii jedhaniin. Ka'amma mucaa kana fiduuf deemu eenyu akayyuu isaati. Alma mucaa hin fidanii san booda gaafiif deebii waliin godhan maal dubbachuu barbaadu jennaan. Obboleettiin tiyya bishaan sababa bishaaniitiin hin duune haadha tiyyatu bishaan keessa gadi dabarsee obboleettii tiyya ajjeesee jedhee dubbate. Yaani mucaan maal jedhaa jira haadha tiyya obboleettii tiyya ajjeefte. Akkamitti ajjeeftee jedhaniin akkana jedhee agarsiise. Kun suuraa akka agartan kana jechuudha. Akkana gadi qabdeeni bishaan keessa dabarsitee ajjeefte jedhee dubbate. Yeroo kana poolisoonni haadha isaa tana qabanii mana hidhaa galchan gaafiif deebii wajjin gochuudhaaf jechuudha. Tayyib haati tee maa ajjeeftii jedhanii gaafatanii yaani sababni isiin mucattii ajjeefteef maalii jedhanii gaafatanii haa obboleettii tiyyatu kana flash mamal jedhanii ka guzaazaan xaragan kana fuutee tiivitti naynaan haati tiyya sababa sanii mucattitti aartee sanii bishaan keessa dabarsitee ajjeeftee jedhee dubbate mucaan. Viidiyoo kana laala wayita gaafiif deebii mucaa wajjin godhan viidiyoo kana laala. What was that name? Adrian was living like this. Mom was in the symbol. So she went scream. How do you know that Adriana got done? Because I heard her screaming. She was just screaming. And then when she got done dunking, she was dead. Jecha mucaa kana booda poolisoonni gara mana isii dhaqanii mana isii kana fattashuu jalqaban. Wayita mana isii kana fattashan manni isii mana namni keessa galu hin fakkaatu maaliifi qoshaasha jira huura baay'ataa akkasuma akka waan ijoolleen fincaanii fi sagaraallee ofirratti gootee yaani manni hin ajaa'ibu gabaabinaan manni hundinuu hin ajaa'ibu mana namni keessa galu hin fakkaatu wanni ammallee poolisoonni ajaa'iban mana isii keessatti meeshaa ijoolleen xixiqqoon ittiin taphattu wanni takka hin jiru. Namtittiin tun cakkaanii wahii ta'uun ooltu ka meeshaan ijoolleen ittiin taphattu hin jire laakiin gaafannaaniin hin jira anatu karaa jalaa qabee jettee dubbatte. Yeroo kana poolisoonni yaada jijjiiranii jiran qara mucattiin bishaantu fudhatee duutee jedhanii laakiin amma immoo haadhatu ajjeesee jedhanii yaada hagaaftee haadha irra kaan haadhatu ajjeese moo hin ajjeefne jettee yaanta hagaasiititti tayyib ammaan booda dammoo seenaadhaan namaana turiitii san booda yaada kee kenni. Ammallee haadha wanni shakkuu danda'aniif mucattiin amma duute tun Adriyaanaan ta duute tun
dhukkuba wahii qabdu dhukkubni isiin qabdu jismiin isii kun yookaan harki isii kun fedhii isiitiin ala socho'a dhukkuba akkasii wahii qabdi ammallee tenshiin isii baay'ee xiqqaadha yaani tukuratii baay'ee waa wahiitti tukuratii kennuu hin dandeettu dhukkuba akkasiitu jira dhukkuba saniin qabdi mucattiin Adriyaanaa jedhamtu tun haati ammoo guddisa isii yaani baay'ee cinqamtu yoo mucattii tana guddistu baay'ee eedoo guddaa barbaaddi mucattiin tun mucattii ofii hobbaafachuuf ajjeeftee jedhan xabaqoonni jechuudha laakiin ka isii irraa morman ammoo lakkii haati takka ilmoo ofii hin ajjeeftu abadan jedhanii laakiin haadha wayita gaafatan akkamii Adriyaanaan isii guddisuu keessatti maal argite jenna guddisuun isii baay'ee ulfaata laakiin abadan takka isii ajjeesa jedhee sammuu kiyya keessatti na dhufee hin beeku ani hin ajjeefne jette inumaa mucattii ofii tana yani bakkitee hospitaala wahii galchite torbaan tokkoof jechuudha wayita san ati torbaan tokkoyyuu achi galchitee jirtaa hifattee achi galchitee jedhanii warroonni xabaqaan taqaananii hifattee achi galchite kanaafuu situ ajjeesee amanee jedhanii laakiin isin ani ajjeefne jettee ofirraa mormite ammallee ragaa isirratti ragaa namooti ragan keessa doktortitti ka dhuftee wayita mucattiin harkatti duute jechuudha doktortitti mucattii osoo yaalaa jirtu erga hospitaala geessan booda harkatti duute dhuftee gadi baatee bar mucattiin ta'e addunyaa tana irraa buqattee jedhee wayita itti himu jette doktortittiin tun mucattiin ta'e buqatte jedhee wayita itti himu هما يعني نما قد قبوهي الراهم مولن يعني قد الراهم مولن إنه ما الكاتي بكتي سوق إن أسنانه كان جرا سوقي والرابطة تاني بيله جرا جتة دبته باين أجايب سيسه جتة دبته دكتور تتينتون يعني مال أجر سيسو بربادن غرا جباتي جتشو بربادن سيغلي غرا جباتي هاتي تنجتشوني بربادن لأنه نمتوكو إبلون كيدو وتجرني يعني بجد أجايب هم بوفا يعني إياه لكن قلت كان الراهن أرجينه جت دكتور تتين أما اللي وروني طبقة أكن جرانين يادت تاجرانين إجولي لما أنت ندورا مجا وهي قبض جرانين مجا وهي قبض مجا نكون دائما ويدي ومجا دائما جاء جها يعني دلتي جاء جهتي سهركا كدو إبيتها جرانين إهم بيكا akkamitti du'ee jedhanii gaafatanii manatti dhiisee waa bituudhaaf gadi bahee wayita ani deebi'u du'ee jira yaani yeroo dheeraaf akka waan turtee mucaan sooboo yaani waf jedhee du'ee yaadattaa jedhanii yaani jechuun kanaaf isaan wanni walitti hidhamu tokko hin jirtu bishaan keessatti du'e sun ammoo carraa isaati yaani dingata du'e yaani waan ani ajjeesu barbaadeeti miti dingata du'e jettee dubbatte maali walii hiitan jedhanii la isiin qarayyuu ilma ofii ka jalqabaa saniyyuu guddisuu hifattee ajjeeftee mucattiin tunillee dhukkuba kana waan qabduuf hifattee ajjeeftee jedhanii walitti hidha warroonni xabaqaa jechuudha ammallee maal jedhanii daa'ima kee ka jalqabaa san bar umrii kee 17 dhaltee yaani ati xiqqoo taatee deettee hifattee ajjeefte jedhanii akkasitti yaani dubbii itti maraa jiran jechuudha tanatti haati san booda mana hidhaa seentee guyyaa maraa yaani gaafiif deebii waliin godhan tayyib yeroo ji'a jahaa guutuu teette mana hidhaa keessa yaani haga gaafatanii oduu keessaa baasuudhaaf jechuudha ji'a jaha teette ji'a jahaa kana keessatti ilma ofii hin argine ilmi isaa isiillee ka eejii ka jedhaniin sun isii hin argine jechuudha ji'a jaha guutuu san booda gaaf tokko firdi beetii kana irratti dhiyaatte laakiin wanni nama ajaa'ibsiisu jidduu kana keessatti mucaa yeroo hunda wayita gaafatan haasofni isaa hin jijjiirama fagoodhaa laale jedha wayita kaan wayita haati mucattii gadi qabdu argee wayita bishaan kee yaani haasofni isaa hin jijjiirama laakiin dhuma haalumatti ajjeese jedha hasofa isaatu jijjiirama garuu warroonni xabaqaa isii akkana jedhan lakki daa'ima kana jecha kana namatu afaan isaa kaahee saniif akkana jedhan san booda warroonni xabaqaa isii akkam godhan namoota achi keessa jiran keessaa namoota ijoollee umrii mucaa sanii wal fakkaatu yaani umrii isaa waggaa 6 ijoollee nu kennaa jedhanii ijoollee 3 kennaniif akkana jira wayita mana keessanii ijoollee teessan tana fiddan ijoollee 3 jechuudha wayita mana keessanii fiddan yaalii godhaa jira wayita dhuftan mana barumsa keessa hilleettiin hin jirti jedhaatii gaafadha hilleettiin hin jiru yoo jedhan lakki hin jira jedhaati yaani
illeetti wahiitu jira illeettiin sun adii wahiiti in utaalti jedhaatuma itti haasaa ijoollee teessan wayita gara mana firdi beetii fiddan leannu yaalii irra gochuu jedhan san booda ijoolleen tunniin hin dhufte firdi beetii duratti hin teessanii sammuun gaafate mana barumsa keessan keessa illeettiin jira jennaan illeettii adii wahiitu jira akkam jirti jennaan bareedduu wahiiti tayyib maal faadala jennaan hin utaaltii jedhe amma ijoolleen tunniin sammuun isaanii waanuma abbaan makiinaa keessatti waa'ee illeettii gaafatee san booda waan inni illeettii adiitu jira maali jedhe kanuma qabatanii wanni kun sammuu isaanii keessatti dhugaa ta'ee argame san booda akka waan illeettiin kun mana barumsaa isaanii keessa jirtutti dubbatan mucaa kanallee nama wahiitu wayitaa fuudhanii gara manaatti hin galan haadhateetoo ajjeesee akkanatti ajjeefte jedhanii mucaa kanatti himanii mucaan kun ammoo akka waan ija isaatiin argatte jechuudha itti amanee sammuun isaa fudhatee saniif akkanatti dubbataa jedhama kana ka godhuu danda'u ammoo eenyu jedhan eenyuun ta'e akaakayyuu isaa sani akaakayyuun isaa sun mucattii tana hin jibba inni jaarsa lammaffaati hin jibba akkaataan isiin itti guddistu ijoollee tanniif kanaaf akkas godhee jedhan laakiin akaakayyuun ani haguma fedhellee isii jibbu maaliif badii hagana gahu irratti raawwadhaa jedhee firdi beetitti illee dhihaatee jira maaliif badii hagana gahu irratti raawwadhaa jedhee dubbate tayyib amma erga ji'a jaha booda mana firdi beetitti wal argan yeroo kana haati dhuftee seenteeteetti mucaan ammoo intaa maaliif isa ka haadha isaatitti masakkaru laakiin mucaan haadha isaa hin beekne naf fakkaata haadha isaa hin beekne hin seentee hin teettee namoota lamaan jidduu hin teettee san booda mucaa hin gaafatanii akkamitti ajjeef jedhanii akkana jedhe haati ta'e keessa jirtii jedhanii gaafatanii laalee hin jirtu jedhanii mee san laali jedhanii wayita laalu fuula isii tolchee wayita laalu haadha isaa ta'uu argee hatta boo'insi isaa yoo ajaa'ibsa akka nama guddaatitti bu'a san booda sooftiiraan ofirraatti argee akka nama guddaatitti itti dhagahamee bu'a viidiyoo kana laala. Recognize your mother? Yes, sir. san booda mucaan haasawa jijjiiraa haasa'e isiniin jedhee jira tayyib guyyaa kanallee seeraan gaafataniin haasawoota inni jijjiire kanneen hundallee irra deebi'anii gaafatan maa gaafa awwala ati mana duubatti haatiti yahuutee ajjeefte jette san booda bishaan keessatti ajjeefte jette ani haasawoota inni haase kana hundaa dhiisanii tayyib guyyaa mucaa obboleettiin ta'e haatiti obboleettii ta'e ajjeeftu maal fa'aa agartee jedhanii gaafatanii wanni an arge xiyyaarri wahii nu gubbaarraan deemee ture namti ijool poolisoonni lamaa wahiillee oddoo ta'inna alaan akkana wantoonni inni jedhan muhiim wantoota naannoo jiru sun hundinuu wantoota inni arge wantoota sirriidha laakiin jecha akkaataa haati isaa mucattii obboleettii isaa itti ajjeefte kana yeroo baay'ee jijjiire waan nama ajaa'ibsiisu laakiin ammallee wanni haadha isaa shakkii keessa galche bakkitee tana iddoo tanatti akkanatti qabdee jedhee inni mucaan iddoo tana irratti fuula mucattii irratti milikkata wahiitu jira milikkata kun akka waan namni giddiidhaan akkana gadi qabeeni milikkata kana irratti baase laakiin haati maal jette ani wayitu bishaan keessaa yoo fuudhu iddoo tana akkanatti hin qabanneeyyuu aslan ani fuula iyyuu hin qabanne intalatiyya maaliif fuula qabadha laakiin iddoo tanatti akka waan namni giddiidhaan ka qabee beeksisa suuraa kana laala giddiidhaan ka qabee agarsiisa san booda yimkin doktorootatu wayita mucattii hafuura kennaniif qabuun oolanii fuula jiran san booda doktoroonni hundinuu dhufanii firdi beetii keessatti akkamitti mucattii tan nama 18 doktoroota 18tu mucattii tan olii gad ofi gaafasa mee akkamitti mucattii tana fuutanii haga hospitaala geessanitti nu agarsiisaa jiranii fuula isii wanni nu qabu yani fuula isiiti wanni harka kenna fuula isii irra dhufe tokko hin jiru tunniin doktoroota mucattii yaadan kun asirratti ashaangulliitii fidanii akkamitti akka isii ciibsanii san booda oksijiina kennaniif agarsiisa malee namni mataa isii tuqe tokko hin jiru jedhanii dubbatan doktoroonni hundinuu laakiin isiin ammoo anaa miti jetti doktoroonni illee nu mataa hin tuqne jedhanii waan nama ajaa'ibuudha garuu
مالي في فول يسي بربان أصلا إدو تنا قد يعني أكسجيني كنب أفانسي نمني فول يسي تكهنجرو كون اللي هذا شكي كيسا أكا قلچو قول مالي في ملكتا هركا قدك أبينسا أغرسيسا سنبودا أكا نقران لوكي اتكنني ميو قويا سنهاتي تي أكم قوتي فكي كاسينو أغرسيسي جراني سنبودا فكي رتي بكتي اتداكن بشان وبلتي ساتو كيسا جرا سنبودا هركا ديرا ويكا مجتي تنا قدك أبو أكاسي فكي وهي كاسي فكي كنو كنا فكي كنا كاسي وروني فرد بيتي هذا إساتو أجيسي جراني جلا سرارين جران إسين أمو أنا متك أجيس هاقوما فيدي دينم مالك أبادو يعني هاقا فيدي ممتلتية جيبولي أبدا انتلتية إن أجيسو يتي وفي الرامور متهاتتون سنبودا هادتي يعني إدمي زلالمي ومال جنسا يعني أمري قوتو اتفردا لكن أكنا جلاني يوكا أمنتو تاتي وقاها كدنبتي ديبسنا جلانين أني وان هنقوني توكو أكمت أمانا جدي هاتي هقار آتتي من هيدا جرتي جتشورا طيب إلالش كيتتي أما سينان نمتيرتي إلالش كيتتي هاتي المو وفيهن أجيفتي جتي يادا موكم طيب مجاكا نهو أكما وري طبقا إسي namatu jecha kana afaan isaa keessa kaahee mucaan kun akka dhugaatitti fudhatee jecha kana irraa dubbataa jettee addamoo lakki mucaa waan arge wahiitu jira waan arge san irraa dubbatee jettee yaadda komanti jalannaa barreessi yaada kee yaadni kee muhimmii waan ta'eef nagaatti seenaa biraatti nagaa walitti deebinutti nagaan naaf ture yoo isinitti tole like share subscribe gochuu hin dagatinaa